kan akka keen jiru ansi qofaaf jiraadha si dhabnan addunyaa kanarra hin jiraadhu ati ifaa koodha yeroo si dhabinatti dukkanaa hin caalchiseeyyu overidha hin caalchiseeyyu hin caalchise gaaffii isaa caalii hin caalchifne lama dhugaa hin caalchise malee hin caalchise. Gaaffiin kudha arfaffaa mudannoo jaalalaa nuuf qoodii yoo qabaatte. Mudannoo jaalalaa hin qaba mudannoo jaalalaa sirriitti hin qaba. Nama wahii jaalladhee ture yeroo sanatti hin وانا سجبري بكرة تنقتي والله يا تو محمد مانتي السينا بينا السينا بينا السينا بينا السينا بينا السينا بينا السينا بينا وانا سجبري بكرة تنقتي والله يا تو محمد مانتي. تولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفجارة تمتو هردفتو ما شررت تيبا كم جرسان نجا فيا كيساني نجيني كيسان بدادا ورنا منتي براس وبرتنا كم جرسو نجا هرن تنجا في ديبي ولينغو شدف هجما كيسان دفني جرا كان في لايك شير قلت أنكم مثلا مودو جونجورا جنو فلتا كومنتي وكيا دا كيسان وكتبون دقتنا أسمعني يو بوليس كينا كبجم أفجار لتما كونغراجي توني برباد بقى جمدين جتوني بربادا كلتو مانجرا جافي ديبي هذا برو سندرة تيجرو لايكي قلت أنجل قبا تولي جافين جل قبا أتي إستي دلتي إستي شولا أنا في يعني أرسيدا ليراجت شولا أوكي صدرك برنوتا كي هنجني صدرك برنوتا كوا هجا elementary تمبردي هجا كتا تربا بردي تنجرا. Okay, gaafini lammaffaa yeroo ijoollummaa kee maal gochaa guddatte yeroo ijoollummaa kiyya gam tokkoon ummaa kiyya hojii gargaaraa gam tokkoon immoo barumsa kiyya haala akkasiisaniin dabarsa daa'imummaa kiyya maaliif dubartiin takka ol deebitee mana keessatti hojii shaakaluu qabdi waan ta'eef yani ijoolles baay'een qabu faamiliin kiyya anaaf bilaazarii kiyya qofaa ture. أنا بلازري كيس نما سري بتشاقة من جيتشو لاني متشرشة ناقد يجولي نجران باية نجالة ماتين كودي درك أما دوارتم ما كيستي وماتيا واسين وجد وقرقارن درك أما وانا تيفي وانت تكسي سنة ندبرسيتشو لجولو ماكو جتسون داو ما كان كو كيستي تشولا وانا قف بريتي كوني كان أنا مبيكو يتشولا. Okay, gaafini sadaffaan ammootiyyu yeroo ammaa kana hojii maalii keessa jirta? Hojii yeroo ammaa kana keessatti hojii dhuunfaan hojjedha. Hojii mana madaamii gara social mediaatiin immootiyyu barumsa tokko waa'ee jaalalaa irratti barumsa babbareedaa isiniif dabarsaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf jechuun namni takka dubartiin takkaaf dhiirri takka gaafa walitti dhufanii akkuma horiitti walitti makamanii jiraachuu osoo hin ta'in istireetii isaanitti jiraachuu qaban. Tokko ni dabarsaa gara hojii aartiin illee waan tokko dabarsaatiin jira gara fuulduraatti garuu hojii bareedaadhaan as ba'uun barbaada gara aartiitti illee jechuudha. Guutumaan guututti waa akkasiisan hojjechaan argama. Zaammaa fi arfaffaadhaan walitti deemneeti jirra. Gaafiin haga gaafii 17 kanaafuu turtiin keessan wajjin haa ta'u. Gaafiin gara dhumaa baay'ee takka kasiin kofalchiisudha. Maasharumatu gaafate ka jettan fa'a gaaffii isinitti ta'uu danda'a waan jiruuf. Saniifuyyuu gaafiin arfaffaa maaltu akka gara aartii kana dhuftu sababa siif ta'ee jedha na fakkaate. Tole sababa kanaaf ta'e ani guutuu keessi kiyya aartiidhaan waan guutameef jechuun yeroo deemus yeroo taa'us ni laalla akkasiin godhadha bakka. Waan inni akkasiin godhadhuu fi sirbee agarsiisuu yoo dhiiroo jeetuma sirbii gaafa sirbuuni sirbii ka'a. Akkasiin siinjaa gaafii shanaffaan himmeetu oromummaa siif maali? Oromummaan anaaf eenyummaa koodha. Akkuma musliimummaa yookaan immoo amantaan kan koo anaaf eenyummaa koo ibsu akkuma amantaan kan koo eenyummaa koo ibsu oromummaan illee eenyummaa koodha. Ani sabboonta Oromooti. Saniifuyyuu oromummaa kootiin boonaa jecha eenyummaa koo ibsaa jechuu kooti. Oromoon ta'in eenyummaan kun dhukkataa osoo hin ta'in eenyummaa koodha. Ani eenyummaa koodha oromummaan dhiiga koodha. Sigaltee miila feekoodha. Akkasiin siinjaa keessumaayyuu aarsaa guddaatti kafallee oromummaa tanarratti hayyuu fi goota meeqarratti waraine waan ta'eef anaaf dhiiga koodha. Dhiiga hayyoota irratti dhugunee jechuudha. Akkasii jechuudha dhiiga Oromooti yookaan dhiiga hayyootatii irra jira waan ta'eef amaanaa lafee irratti caccabsine waan ta'eef anaaf dhiiga koodha. Oromummaan waan guddaadha baay'isee. Akkasiin siin jedha.
Gaafin jahaffaani aadaa Oromoo keessaa aadaa kutaa kamii jaallatta? Aadaa kutaa kamiitu nan jaalladha? Bichaa Oromummaa isaanii ibsu haa ta'u, sabboonummaa isaanii ibsu haa ta'u, nan jaalladha hundunaaf ta'a. Oromummaa bichaa yoo ta'e jechuudha. Irra caalii kan filadhan Oromummaa isaanii waan ta'eef. Okay, gaafin torbaffaani uffata aadaa Oromoo kutaa kamii jaallatta? Kutaa kamuu nan jaalladha. Kunis gaafii jahaffaadhaan wal fakkaata. Aadaa kamuu haa ta'u, bichaa Oromummaa haa calaqqisiisu. Wanti isaan haasan sun yookaan aadaan isaanii suni ulaagaaleen isaan argisiisan suni kan Oromummaa calaqqisiisu ta'e naaf ta'a. Aadaan kutaa kamiitu jechuudha. Tole kabajamtoota gaafii 8ffaadha namallee walitti deemee jira. Gaafii 8ffaan waan naannoo magaalaa hin jirre kan baadiyyaa jiru maalidha? Jeestumaa inni dhiiroo maayini wanni hin jirre jechuun dhoqqee loonii jechuudha. Dhoqqee horii baadiyyaatti anis dhahee jira. Akka hojii bira baadiyyaa yeroo deemu anis xafaxafee jira jechuudha. Akkanatti hin gatan jechuudha. Dhoqqee loonii hin gatan dhoqqee jedhama malee loon waan ta'eef isaan loon ni nyaatama waan ta'eef isaanii udaan horii hin jedhamu. Udaan namaa jedhama malee kanaafiyyuu isaan ni barbaachisa baadiyyaatti daabboo garagalchaadhaan dhahanii arkee jiraanis jechuudha. Anis xafaxafee fi jira gisee daa'imummaa kiyyaasan. Kanaafiyyuu wanta akkasii sun katamatti argamu baadiyyaa malee. Okay, saglaffaanis gaafii masawwaa fakkaatudha. Kan katamatti argamu maal jee waan baadiyyaa jiru kan magaalatti hin argamne maalidha? Isuma sanidha. Kabiraan beeku waan biraa. Because wal keessa fayyadaman waan ta'eef kabiraan jira jedhee yaadu. Okay, gaafiin kurnaffaanii magaalaa moo baadiyyaa jaalatta? Baadiyyaanis baay'ee barbaachisaadha. Maaliif baadiyyaa gaafa teettu wacii hin baastu waa hundayyuu iddoo kee irraa fiddeetti fayyadamtaa. Baasiin sitti hin baay'atu. Zayita deemtee bituudhaaf hin deemtu. Loonii waan jiraniif dhadhaadhaan fayyadamtaa wantoota fayyadamtu wacii hin jiru jechuudha galii malee. Garuu ani amma booda hin barbaadu. Baadiyyaa jiraachuudhaaf anaa waliin fudhatu baadiyyaa fi ani waliin fudhannu waan ta'eef hin danda'u achi keessa jiraachuu waa akkasii sana adagaa akkasii sana baasee buusee hojjedhee hin barbaadu. Garuu gabaree jaalachuu hin jaalladha. Gabaree itti heerumuun barbaada. Garuu mootiyyuu baadiyyaa jiraachuu hin barbaadu. Akkasiin siinjaa gaafiin 11ffaanii jecha jaalalaa jedhu mee ibsii. Jecha jaalala jedhu. Ishee jaalala jedhu. Si jaalala jechuun moosada. Siin jaalala lubbuu koo. Siifan du'ee ka'a. Kan akka keenya jiru. Asi qofaaf jiraadha. Si dhabnan addunyaa kanarra hin jiraadhu. Ati ifaa koodha. Yeroo si dhabin atti dukkanaa'a. Hin caalchiseeyyu. Overiidha hin caalchiseeyyu. Hin caalchisee gaafii isaa caalii hin caalchifne lama dhugaa. Hin caalchisee malee. Hin caalchisee. Gaafiin 14ffaa mudannoo jaalalaa nuuf qoodii yoo qabaatte. Mudannoo jaalalaa hin qaba. Mudannoo jaalalaa sirriitti hin qaba. Nama wayii jaalladhee ture yeroo sanatti naaf hin barre baay'ee takkaan rakkadhee ture jechuudha. Mana barumsaa keessatti wajjin baranna jaalladhee ture garuu naaf hin barre narraa beekuu hin dandeenye ni beektanii mana barumsaa keessatti yeroo takka ni jiraami namni qalbiin irra simbuutti akka jechuudha. Saniifiyyuu qalbiin osoo isa wajjin haasee osoo isa wajjin taphadhina tole waa biraa osoo hin ta'in daa'imummaa koodhani jechuudha. Osoo isa wajjin bakkinni oole san oole osoo isa wajjin haasee natti tole waa biraa takka miti kanuma qofaan irraa barbaada ture. Garuu inni sina wajjin ni taphata fakkeenyaaf yeroo boqonnaa keenya kubbaa fa'aa taphannaa ture yeroo san. Anis wajjumaan hin taphadha daa'ima waan hin beekneef jechuudha yeroo sanii. Isa wajjin taphachuun hin fedha ture. Jaalala jechuun akkasii isaa akka jedhu erga guddadhe naa galee isa fedha. Isa bira dhaquu waa akkasii isaan fedha. Amma erga guddadhe mucaa sanarraa isa jaalalli na qabe jechuun akkasii akka jedhu gaafii natti ta'e jechuudha. Dhumarra garuu innis akkanaan isa jaaladhu beekee ture. Carraan keenya waliin ulaanne hammanne iddoo mana barumsaa isaas iddoo sanarraa jijjiiramee jira nama yuunivarsiitii barata. Inni barataadha amma baay'ee. Ani immoo hojjettu mana namaati jechuudha. Kanuma isiniin jaa
mudannoo kanan qaba yeroo san inni aan barre ergan ani biraa deemee naa baruu danda'e jechuudha. Okay, gaafii 15ffaa jechuudha. Gaafiin 15ffaa maal jetti? Namni ati jaalattee dhabde ni jira. Sababni isaa hoo jedha. Namni ani jaaladhee dhabee ni jira. Jechuun jaalala akkasitti wal argatee waliin shaajee sana osoo hin tanitti jaalala wal argatu qixxeetti hambisan. Ani isa jaaladhee mucaan hamba guddaa isaa immoo mushkilaan irratti uume. Kazaan baqa. Achumaan iyyuu carraa biyyalaa kanas na mudate osoo jaalalli kiyyaa fi isaa waliin qunnamin adda fagaannee jechuudha. Akkasittaan osoo jaaladhu dhabee jechuudha. Jaaladhee arkadhee hin jenne jaalalli isaa arkanne baqa gara garatti hafee jechuudha. Akkuma wal hawwinetti badhetti hafee jechuudha. Jaalaluma silkiiti jechuun ni danda'ama. Saniifuu wanta goonuu qabnu kakutee kutee jira. Inni illee amma nama biraa jaallatee jira. Kanallee rabbina alaatu siniin ja'a. Okay, 16ffaan jaalatamuu moo jaalachuu irra ulfaata? Jaalachuun hin ulfaatu. Jaalatamuudha malee. Jaalatamuun hin ulfaatu. Jaalachuudha malee. Gaafa jaalattee jettu jaalalli miti. Namni kamiyyuu baay'ee namni nyaatee dhuguu namni fayyaa qaamni isaa qabu kan jaalalli hin qabne hin jiru. Gonkumaayyuu yoo soba taa'e malee namni fayyaa guutuu qabu jaalalli ni qaba. Nama jaalachuu waan jirudha. Jaalalli nama tokkorraa qabu waan jirudha. Dhalaas ta'ee dhiira jechuudha. Kuni kennaa waaqni nuuf kennedha. Kuni uumama waaqni nuuf kennee malee ani hin finne asirratti jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa jaalattee haga jaalattu beekta malee egaa si jaalatu hin beektu ati baay'ee miidhamta jechuudha. Innis iyyuu si hubatin. Gaafa jaalatamte abbaan si jaalatte miidhamu malee ati miidhamaaf baay'een saaxilamta jedhee yaadu. Dhiira jechuudha. Kuni kennaa waaqni nuuf kennedha. Kuni uumama waaqni nuuf kennee malee ani hin finne asirratti jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa jaalattee haga jaalattu beekta malee egaa si jaalatu hin beektu ati baay'ee miidhamta jechuudha. Innis iyyuu si hubatin. Gaafa jaalatamte abbaan si jaalatte miidhamu malee ati miidhamaaf baay'een saaxilamta jedhee yaadu. Akkas na fakkaata. Okay. Gaafiin 17ffaanii ergaa yoo qabaattee jira. Ergaan ani qabu mucaa miskiina kana jajjabeessuudhaan akka bira dhaabbattanii sheerii gootanii laayikii gootanii koomentii amilee keessatti horu gootanii jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Jabaa ofii abbatuyyuu jabeeffata. Jabeeffadha. Nama gaariidha, nama qaaliidha. Nama dubbiin isaa takkittiin nama biratti fudhatama qabdu jedhee yaadudha. Kanaafuu jabaa tole hordoftoota fi kabajamtoota waan nu wajjin turtaniif guddaa takka isin galateeffanna. Baay'ee isin kabajna, baay'ee isin jaalanna. Kanaafiyyuu yeroo gaarii nuuf qabaadha. Galatoomaa turtii gaarii. Bye bye. انقوانا سجقري بكورة تنقتي والله يا محمد مانتي السينبينا 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 انقوانا سجقري بكورة تنقتي والله يا محمد مانتي